Okay. Ifamota lonna qabee jira. Gidduu kana homaa dubbadheen beeku calliseen ture jechaadha. Waan ilaalaa ture akkuma namni akkuma sin hundumti yuutiin daltan waan ilaalaa ture jechaadha. Daqiiqaa gabaabduu waan dubbadha. Sheerii godha please. Sheerii godha. Oromoon maal gochuu qabdi? Dhugaa keetiya. Haa ta'uti Oromooni akka Oromootti maal gochuu qaba sana fakkaate qabxii 5 kan hin qabu jechaadha. Sheerii godha. Qabxileen 5 nuti gochuu qabnu Oromoon yeroo ammaatti waan jabaachaa jiru sinitti fakkaatin Oromoon laaffachaa jira. Inni tokkoffaaf inni hangafni wanti Oromoon gochuu qabu keessattiyyuu Oromoon biyya alaatii miidiyaa garaagaraa irraati dubbatu wanti inni gochuu qabu waggaa 2 arga wanta kana dubbadde arra sirra deebi'an dubbadha. Gaaf sana malaaxaan ture arra shurrubbaan godhana bu'e. Kan Oromoon diiyaaspooraa keessa jiru gochuu qabu afaan Oromaan wal qeequu dhiisu. Afaan Oromaan wal arrabsuu dhiisu. Diinaaf afaan hiikuu dhiisu. Waa'ee Oromoo Ormi waan beekun qabu. Waa'ee Oromoo Ormi quban qabu. Nuti waa'ee Oromoo tokko tokkoon Ormaaf ibse. Kan nuti waa'ee Oromoo tokko tokkoon akka nuti Ormaaf miidiyaa irratti ol baanee ololluu fi waa'ee Oromoo Ormaaf ibsinu nu godhe jibba inaaffaadha dhume period. Jibbaadhaaf inaaffaadha. Waa ijaaruu hin dandeessu. Waa godhi gochuu hin dandeessu. Lolii loluu hin dandeessu. Inaaffaaf xiiqiin mana sinteessisu gadi baatee ololte jechaadha. Afaan maaliin? Afaan Oromaan. Obboleessi kee yoo waa balleesse gadi baatee afaan Oromoon itti dubbachuudhaaf gorfachuun qeequudhaaf sirreessuun mirga mataa keetiiti. Gadi baatee afaan Oromaan dubbachuudhaaf alaa kun diinaaf dabarsitee of kennuuf iccitii mana keessa iccitii abbaa manaa kee iccitii haadha manaa kee jechaadha bar. Iccitii haadha kee iccitii abbaa kee jechaadha. Iccitii obboleessa kee iccitii obboleettii kee jechaadha. Dhoksaa Oromoon golaa qabu gadi baatanii warri miidiyaa irratti himtanii Oromoon akka inni tuffatamu warri nu gootan Orma miti Oromoodha ijoollee keenyadha. Yoo maqaa dha'uun barbaachise namticha Angaasaa jedhamu namni beekta yoo jiraattan namticha kana nurraa gadi qaba ammas taanaan jechaadha. Tuffatamuu Oromootiif kan sababa ta'e namticha kanadha yeroo jalqabaatiif. Oromoo qeequun, Oromoo gorsuun, Oromootti dheekkamuun akkuma jirutti ta'e maaloon keenya waladdaa fi lafti keenya waladdaan kan Oromoo xiqqeessee fi sana duwwaa miti. Kan gadi ba'ee uummata Wallaggaaf uummata Shawaa balaaleffachuu dandeessa. Uummata Booranaaf uummata Gujii balaaleffachuu dandeessa. Uummata Harargee fi Lubbaaboor balaaleffachuu dandeessa. Garuu gadi baatee nuti uummata Amaaraa wajjiniin lolan qabnu akka nuti uummata Amaaraa jibbinu kan nu godhe harka sinirraa muranii fi harma sinirraa muran jedhee odeeffannoo sobaanuu kennee akka nuti uummata Amaaraa jibbinu kan nu godhe uummata Wallaggaa ta'ee nama dubbachaa turedha namni kun. Adaraa namoonni beektan gurbaa kana dhaaba. Arrallee jechaadha. Isa duwwaa miti. Namoonni garaagaraas jiru jechaadha. Yeroo ammaa kanatti wanti nu barbaachisu fakkeenyaaf waa'ee gurbaa kanaa kaase malee tasa never ever maqaa nama kaasiis hin beeku kaasuus hin barbaadu. Garuu nu barbaachisaa nu barbaachisu. Odeeffannoo fi iccitii dhoksaa waa'ee shanee waa'ee dabsummaa Oromoo waa'ee jaalmarroo waa'ee Daawud waa'ee goolicha dhengee beeku warri Amaaraa beeku warri Habashaa beektii Tigreen hin beektu nutu gadi ba'ee afaanii ke tokko tokkoon.
nutu gadi bee afaan hiikee tokko tokkoon iccitii keenya ormaaf saaxilee kenne. Kana malee garaagarummaa Oromoo gidduutti uumne. Warri kam warri miidiyaarra oolu jechaadha. Garaagarummaa Oromoo gidduutti uumne. Akka Oromoon wal jala hin deemne goone. Akka Oromoon gandaan ijaaramu goone. Akka Oromoon amantaan ijaaramu goone. Namoota meeqa akka isaan ta'an hin beekna jechaadha sirriitti warra kana gochaa turan. Garee kam keessaa yoo dhufu? Garee kam keessaa yoo dhufu namoota kana gochaa turan ni beekna. Namoota 7-8 ta'an warra guyyaa guyyaa miidiyaa Feesbuukii kana banatanii ta'anii ololaa oolanii jechaadha. Tokko ammaa kaafne nama dhimma Oromoo irratti afaan Amaaraatiin dubbatu eegnoor gochuu qabna. Nama dhimma Oromoo irratti afaan kan biraadhaan gadi bu'ee dubbatu namni kun ergama diinaa waan ta'eef iccitii keenya gadi bu'ee diinaaf saaxilaa jira waan ta'eef Oromoo xiqqeessaa jira waan ta'eef nama kana eegnoor gochuu qabna. Tokko kana. Lammataa namoonni miidiyaa irraatii dubbannu kun walii galli keenya afaan keenyaan dubbanna taanaan afaan keenya guddachaa deemaan shakkina. Afaan keenya guddachaa dabalaa dhagahamaa dhageetti argachaa deemaa hin shakkina. Kana duwwaa miti. Uummata Tigraay, uummata Eertiraa yeroo isin dhaxxanii argitan everywhere bakka argitanitti gaafa isin dhaxxanii fuula isaa dura geessan maal isiniin jedha? Kamee dahanda'u isiniin jedha. Tigriffas beekuus dhiisi, Tigrees ta'uus dhiisi afaan Tigreetiin sitti dubbata. Yooti afaan Tigree hin danda'u jetteetu ittaansee afaan maalii dandeessa siin jedhee afaan itti dandeessuun sitti dubbata. Oromoonoo isuma achi sitti dhufu afaan Amaaraa soo eegalla. Oromoo haa ta'u, Somaaliyaa haa ta'u, Jibuutii haa ta'u, maal haa ta'uusaa odoon beekin afaan Amaaraa soo eegalla. Maaliif barbaachise kun? Afaan keetiin itti dubbadhu. Lammiin Ameerikaa tokko yeroo sitti dhufu afaan Oromoo sitti hin dubbatu, afaan Ingiliffaa sitti dubbata. Lammiin Noorweey tokko gaafa sitti dhufu afaan Nushkii dubbata. Lammiin Jarman tokko yeroo sitti dhufu afaan Dooch dubbata. Lammiin Faransaay gaafa sitti dhufu Faraansii afaan Faransay dubbata. Ittaansee yooti afaan Faransay hin beektu ta'e soluushinii kan biraa barbaaddate jechaadha. Oromoon maaliif afaan keenya hin dubbannu? Maaliif afaan keenya gadi qabna? Tokko lamaa keenya miti. Uummata biyyaas miti. Diyaaspooraa warra dana jiru jechaadha. Dhimma Oromoo irratti garuu kan silaa hojjechuu danda'u nu ture. Afaan Oromoos kan silaa guddisuu danda'u, akka addunyaan dhageessu, akka addunyaan afaan kana barsu kan gochuu danda'u silaa Oromoo biyya ambaa kana keessa jirru ture silaati jechaadha. Kani galee kanaaf Oromoon miidiyaa irrattis taanaan bakka garaagaraa irratti keessatti yeroo ammaa kanatti jechaadha. Uummatatu lakkaa'amuudhaaf deema. Uummata lakkaa'amuudhaaf deemu kanaan wal qabatee Oromoon kaabaa kibba bahaa dhiyaa jiru walii galli afaan Oromoo malee hin beeku jedhee dhibbatti afaan Oromootiin dubbachuu qaba. Foormii guutamu sanarratti afaan Oromoo malee afaan kan biraa guutuu hin qabu. Kun immoo vaaliyuu afaan Oromoo hedduu ol kaasee jechaadha. Dhibbatti waan kana gadi baanee yoo Amaariffaan dubbanne diina horachaa irra. Afaan Oromoon yoo olitti himne garuu afaan Oromoon anaafsitu wal dhagaa'eera jechaadha. Anaafsitu wal dhagaa'eera. Kanaaf diinaaf afaan hiikuun in barbaachisu. Diinaaf afaan hiikuun hin barbaachisu. Waa'ee afaanii asirratti xumuraa. Qabxiin kun lammaffaan dhimma Finfinneeti. Lolli Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Yoomirraa jalqabee gaafa muummeen ministeeraa Abiy Ahmad aangootti ol dhufirraa eegalee ammarraatti Finfinnee keessatti lolatu deemsifamaa jira. Maaliif lolli deemsifamaa jira? Amilee argatanii, humna horatanii, kaka'anii, dammaqanii nuti tokko ittiin jennaan Minilikiin faarsinaan Minilik waan gaarii hojjete Itoophiyaa ijaare jedhanii faarsinaan jarri amilee argatanii du'aan reeffi boolla keessa ciisaa ture waggaa 28 riphee tule morgaa baafatee lafee baafatee mangaagaa baafatee ammalkaan baafatee keenu ciniinuu eegalee jechaadha. Baankiin Oromiyaa ji'a keessatti yeroo tokko caccabsamaa jira akka waan dooktariin ajajeefi. Akka waan dooktariin ajajeefi ji'a keessatti yeroo tokko baankiin Oromiyaa caccabsamaa jira. Kuni mootummaa Oromiyaatiif salphina gadiiti tokko. Jaarsolii maanguddoo Oromootiif salphina gadiiti. Lama.
ummata Oromoo dimshaashaa fi qeerroo Oromoo qabsoo kana asiin ga'ee fi Abiyyi faa aangootti ol fideef salphina gadiiti. Kana eenyutu nu godhe? Eenyutu akka tuffatamnu nu godhe? Eenyuun nu tuffachiise? Eenyu jara kanatti amiree ile? Amiree itti oole? Amilee itti ore? Emmanuel Macron Itoophiyaa deemee ture Prime Ministeriin warra Faransaay jechaadha. Gaafan biyya kana Dr. Abiyyi faa dhufan maal isinii goonennaan Laallibalaan caccabaa jira. Bataskaanni Laallibalaa caccabaa waan jiruuf bataskaana sana naa ijaaraa jennaan doolaarii miliyoonii 100,000 kennee jechaadha namtichi. Isinii galee galma abbaa gadaa caccabaan jiru. Galma abbaa Jifaar caccabaan jiru. Galmi Kumsaa Morodaa caccabaan jiru. Holqi Soofuu Mara caccabaan jiru. Ijaaramuu barbaadu. Ijaaramuu barbaada. Odoo mana keenyan qulqulleessin, odoo mana keenyan qulqulleessin, odoo mana keenyan quraasin, odoo mana keenyatti eebichi hadhaa'u, odoo mana keenyatti laaqii laaqamee lafa taa'u, mana namaa qulqulleessuudhaaf ganda keessa labuun nu salphise malee nun kabachiisne. Nu salphise malee nun kabachiisne. Kanaaf Orma jala labuudhaaf jarreen kanaaf amilee kennuu fi jarreen kana sossobuuf ganda keessa deddeemuun tokkuma yoo Oromoon barbaachisu baasee sin beeku. Abeebee Tufaa odoo Minilikiif hojjetuu ajjeefame. Inni galee achirraati goobanaan odoo isaaniif hojjetuuti kan inni ajjeefame. Liji Iyyaasuun odoo jara kanaan falmatuutu ajjeefame. Jarreen kun yoo hojjenneefis yoo jala deemnes nun galateeffatanii jala hin deeminaan kabajina. Jala hin deemina. Gaafa Oromoo waa gaafatu waa hojjechaa jirra siyaasatti jirra hin dubbatin Oromoo hin dubbatin siyaasatti jirra siyaasa nuti jirru kana balleessuuf deemtu. Siyaasni itti jirtan kun kan Finfinnee Oromaaf kennu moo kam? Hin dubbatina nutu beeka hin dubbatina siyaasa keenya balleessuuf jirtu hin dubbatina. Oromoon toleedhaa afaan qabatee taa'e. Finfinnee akka nurraa fudhatanitti ilaalame jechaadha. Akka Finfinnee nurraa fudhatanitti amma beeka. Iskandir Naggaatu Finfinnee bulchaa jiraa fi Taakkalee Uumaatu Finfinnee bulchaa jira adda baasnee hin beeknu jechaadha yeroo ammaatti. Dhugaa jiru walitti himna jechaadha. Dhugaa jiru. Taakkalee Uumaa qabsoo Oromoo keessatti waan sakrifaayi godhe waan hedduu qaba. Galateeffatamuu qaba waan godheef. Waan godheef galateeffatamuu qaba Taakkalee Uumaa. Haa ta'uti Taakkalee Uumaa akka yeroo sanaatti amma dubbachuu danda'an hin jiru. Birratanii jiran. Birratanii jiran jechaadha. Kanaaf birrannaan kun hin barbaachisu. Orma sossobuunis hin barbaachisu. Tasuma abbaata isaan barbaachisu. Wanti godhamuu qabu. Waan godhamuu qabu Finfinnee keessaa jarreen kana baasuuf waan godhamuu qabuun isinitti hima. Tokko Goojjam Matakkal kan Oromooti. Siidaa Laallibalaa fi Aksumii fi Jinneedhaan kan ijaare Oromoodha. Oromoon miliyoonii 3 ta'u kan Goojjam keessa jiraatu Oromoon Jaawii jira. Jahan Jaawii, ilmaan Jahan Jaawii warri biyya sana keessa jiraatan jiru. Qabsoo isaan kubbaa dirree kubbaa miillaa godhanii magaalaa Finfinneetti ol fidan kana Jaawiitti deebisuudha. Goojjamitti deebisuudha. Akka qabsoon Goojjamitti deebi'u gochuudha. Gaafa sana Finfinneen kan keenya jechuu dhiisanii Goojjam kan keenya jechuu eegalu jechaadha. Finfinneen kan keenya Finfinnee gadhiisaa bahaa Taakkalee Uumaa aangoo gadhiisii Taakkalee Uumaa Finfinneeti warri jedhan kun odoo nuti Goojjam hin falmanne odoo nuti Goojjam lafa maccaati jenne silaatiituun jaallatin teellaatti deebi'u jarreen kun. Waa'ee Finfinnee dubbachuu tasuma hin danda'an. Silaa waa'ee Goojjamii fi waa'ee Gondar falmachuu teellaatti deebi'u jechaadha. Kan Oromoon gochuu qabu. Oromoo Jaawii Jahan Jaawii Goojjam keessa jiru kana kaasee dammaqsee mootummaan dhiisaa waa'ee mootummaa dubbachuun barbaachisaadha. Waa'ee ofuma afaan of balleessuun barbaachisaa miti jechaadha. Oromoon garuu kan irratti kan hojjechuu qabu. Miidiyaaleen Oromoo yoo dhuguma Oromoodhaaf hojjetu ta'e kan irratti kan isaan hojjechuu qaban. Uummata kana dammasu. Uummata raayyaa dammasu. Uummata raayyaa keessattuu uummata raayyaa dammasu. Keessattuu Jahan Jaawii kan Goojjam keessa jiran kana dammasuun baay'ee barbaachisaadha. Laallibalaa isaan jedhan kun Laallibalaa miti maqaan isaa Laalibalaadha. Laalibalaa sana falmachuu qabna. Gaafa sana qabsoon Finfinnee irraatii garachiitti deebiti dirreen kun bilisa ta'a jechaadha. Dirree bilisa uummanne jechaadha naannoo Finfinneetti.
Kana gochuutu barbaachisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa baankiin Oromiyaa caccabe guyyaa 3 guyyaa 4 fuuldura Finfinnee keessatti akkuma argaa turre. Baankii Oromiyaatu cabe maaliif cabe jedhanii ijoollee baankii caccabsitu sana duriyyee baankii caccabsitu sana maa caccabsitu jedhanii gaafa lolan federaalli dhufee ijoollee Oromoo sana konkolaataa 3tti fe'ee deeme. Kan baankii caccabse warra biraa ijoollee warra nagaa qabanii deemuun maa barbaachise? Maa barbaachise? Baga cabsan hin jenne maa cabsan baankii Oromooti kan jedhame maaliif hidhaman ijoolleen sun? Kana kan deebisuu danda'u mootummaa federaalaati. Ana miti isin miti. Ana miti isin miti. Okay, qabxiin kun sadaffaan namoonni bakka hundattiyyuu waraana ijaaruun barbaachisaa ta'a. Waraana ijaaruun barbaachisaa ta'a. Waraanni Adaamaa ture. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Eertiraatii dhufee Adaamaa ture. Mooraa Adaamaa seenee Alamuu Simee dubbachaa ture. Waraanni sun gaaffiin nuti gaafanne nuun deebine wanti Eertiraatti waadaa nu seentan nuun deebine dee waraanni kun mooraa cabsee bosonatti deebi'ee jira. Argitanii jirtu jechaadha. Argitanii jirtu. Kanaaf Oromoon ani mootummaa lammaan jedhu adda bilisummaan jedhu kaafaa'oon jedhu eenyuun jedhu Oromoon waraana isaaf lolu qabaachuu qaba. Waraana isaaf lolu. Adda bilisummaa Oromoo deeggartaa? Deeggaritti ijaarami tumsi jabeessi. Adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo Maccaaf Tuulamaa marroon qabee jira. Booranaa fi Gujii Goolichi Dengee qabee jira. Bakka kan biraan akkamittiin jira? Yaa waraanni xiqqaan numa jira garuu waraanaan bakka kana ofirraa deebisuu danda'u miti. Inni galee biyya diigamaa jiru keessatti rafuun hin barbaachisu yaa jamaa. Oromoon yeroo meeqa rafee yeroo meeqa biyyeen isatti dachaate. Yeroo meeqa biyyeen isa nyaatte. Kanaaf waraana qabaachuun barbaachisaadha. Oromoon waraana qabaachuu qaba. Waraana jiru wajjin ijaaramteen hojjettaa? In hojjetta. In hojjettu qobaa keetti waraana ijaari waraana ofirraati biyya kee daangaa kee eegsisuu danda'u. Fakkeenya sikkoomandoon waraana qabdaa? Sikkoomandoon waraana qabdaa? Hin qabdu. Oduu waan Facebook irraa waan fayyadu hin qabu. Hin qabu. Waraana federaalaa kanatu mirga Oromoo eegsisa. In eegsisa. Mee deebii olii deebisna. In danda'u oomaa gochuu hin danda'u mirga Oromoo eegsisuu hin danda'u mirga Oromoo eegsisuudhaafis hin uumamne. Kanaaf sikkoomandoon jaalmarroo wajjin hojjechuu barbaaddaa? Goolicha Dengee wajjin hojjechuu barbaaddaa? Daawudii wajjin hojjechuu barbaaddaa? Hojjedhu. Hin barbaaddu ijaarami qobaa keetti waraana ijaarradhu. Gaafa Somaaleen daangaa eessa kuni daangaa Baaleetiin dhuftee siru kutti ofirraa deebisi. Gaafa uummanni Amaaraa achi keessaa sitti ka'u ofirraa deebisi. Uummata Amaaraa achi keessa jiru ofirraa deebisuu hin danda'u. Uummatni Oromoo Baalee keessa jiruuf Arsii keessa jiru. Bakkee irratti jabaa fakkaannee mul'achuun uumaa bu'aan qabu. Manni keenya keessaa ol qataanaan. Maaliif ofirraa deebisuu hin dandeessan? Qawween qabdan uummati isin keessa jiru qawwee amma funyaaniitti qaba. Amaarri Asallaa keessa jiru qawwee amma funyaaniitti qaba. Oromoon albee ittiin foon nyaatu hin qabu. Ofirraa deebisuu hin dandeessan. Qawwee bitadhaa, ijaarradhaa, waraana ijaarradhaa. Waraana ijaarradhaa. Uummata Harargee. Uummanni Harargee uummata goota waggaa meeqaatamii waan meeqatti dhabee waan meeqatee maangoo fi bunnii fi jimaan balbala isaanillee buqqee bade. Uummanni Harargee dhimma adda bilisummaa Oromoo irratti jechaadha. Amma humna qabu. Nu humna hin qaban. Laamshaan maaliif laamshaan? Abdiilee fi Alamuu Simeetu uummata Harargee daangaa irra jiru buqqisaa ture, ajjeesaa ture, dubartoota isaanii gudeedaa ture. Alamuu Simeef Abdiileeti kan kana gochaa ture. Alamuu Simee irra itti gaafatamaa koree gidduu PDOti. Uummanni Oromoo Harargee akka inni humna dhabuuf kan sababa ta'e jarreen kana Alamuu Simeetiif Abdiileeti jechaadha. Tini galee arraa daangaa sanarraan socho'anii waa bitanii waa gurguranii daangaan biizinesiin irra socho'u maallaqni irra socho'u kontirool ta'ee jira. Uummanni naannoo sanarra socho'aa ture irra baqataa ta'e kaan Adaamaa
kaan Finfinnee aspaaltii irra rafa. Kun immoo uummanni Harargee akka inni socho'uu hin dandeenyee fi afaan cubatee waa'ee qabsoo yaaduu dhiisee akkanattiin afaan cufatee taa'uuf uummata kana saaxilee jira jechaadha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen uummanni Harargee ka'ee dammaqee akka isaa kaleessaa sanatti socho'uu danda'u qaba. Guyyaa guyyaatti daangaa irraa fudhatamaa jiru dhiibamaa jiru kana har'a Dirreedawaa keessatti afaan Oromootiin hin baratama, afaan Oromootiin garuu hin hojjetamu. Seera akkamiiti kun? Afaan hojii magaalaa Dirreedawaa afaan Amaaraati. Garuu afaan Oromootiin nama baratu mana barnootaatti. Maali kun seera akkamiiti? Kanaaf ijaaramaatti jabaadhaatti mirga afaan keessaniitiif mirga Harargeetiif mirga Dirreedawaa kabachiisaa isintu kabachiisuu danda'a. Kanan isinii dhaama. Kana dhaamsi koo. Ummata Jimmaatiif Iluu Abbaa Boor Jimmaan qophaa of ijaaraa dammaqa kanuman jedhe ergaa kan biraa waan itti dabalu waan irraa hir'isuun qabu. Uummanni Wallaggaaf Shawaa duruu didaadha ammas didaa jira jabaadhaati itti fufaa. Kana malee Booranaaf Gujii waa'ee isaanii dubbachuun hin barbaachisu. Walloon akkuma jirutti jira, raayyaan akkuma jirutti jira. Walloon raayyaadhaaf dirmatee walii dirmatanii isaan wal jabeessanii guca ta'anii dhaabbachuu danda'u qabu. Waraanni walloof raayyaa jiraachuu danda'u qaba. Waraanonni bakka garaagaraatti ijaaraman kun immoo abbaa qabaachuu qabu akka sirna gadaatti jechaadha. Abbaa qabaachuu qabu. Diinni kan ollaatu isaanitti dhufe yoo ta'e kan ollaa sana ofirraa danda'u deebisuu danda'u qaba. Yoommoo kan ollaa miti ta'e kan waloo ta'e Oromoo dirmachiifatee Oromoo naqaqqabi jedhee Oromoo dirmachiifatee Oromoon itti dirmatee waraana sana irraa deebisuun dirqama ta'a jechaadha. Ni galee kun waan lamaaf nu gargaara. Tokko abaluutu irratti hoogganatee abaluutu hooggana waraana akkasiitii jalan deemu wanti kun hin jiru jechaadha. Ofii keen ijaaramte hooggana of keessaa qabda ofiin of bulchita waraanni kee kanuma keeti. Ni galee OPDO'n waggoota 27 kana kaabinee Wallagga keessaa nama ajjeese Shawaatti jijjiirti. Kaabinee Shawaa keessaa nama ajjeese Harargeetti jijjiirti. Kaabinee Harargee keessaa nama ajjeese Baaleetti jijjiirti. Hojii akkanaata deemsifamaa ture. Wanti kun akka hin taaneef namni naannoo isaatti waraana ijaarratee bulchiinsa mataa isaatiin buluun baay'ee barbaachisaadha. Bulchiinsa waloo kan gadaa shananii akkuma jirutti qabaanne namni naannoo isaatti ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. In ijaaramin jirtu ijaarama. Odoo ofiin ijaaramin Finfinneef waa gochuu hin dandeessan. Odoo ofiin ijaaramin naaf waa gochuu hin dandeessu. Ooma ofiillee waa gochuu hin dandeessu odoon ijaaramin. Wattakka warri isin ijaarre ijaaran kun immoo dhuguma isin ijaaru. Dhuguma. Isinii galee mee marroofaaf rodhaa ilaala mootummaan isaan raasuu hin dandeenye beekaa. Maaliif ijaaraman jaboodha. Golicha dhangee fudhadhaa ilaalaa Booranaa. Jabaadha ijaaramanii jaboodha namni isaan sochoosuu hin dandeenye. Ijaaraman. Ni galee. Kanaaf uummanni giddu galeessa Oromiyaa jiru uummanni Arsiif Baalee ijaaramuu qaba. Yoo ijaaramte na fayyadda. Yoo ijaaramte wal fayyadda. Yoo ijaaramte Oromiyaa fayyadda. Yoo hin ijaaramin oomaa gochuu hin dandeessu. Qabxii koo arfaffaa. Qabxiin koo inni arfaffaan qawween Oromiyaa keessa jiru gurguramaa jira. Qawween Oromiyaa keessa jiru gurguramaa jira. Eenyu kan bitaa jiru seedhuuf diinota keenyatu qawwee keenya qonnaan bultoota irraatii bitaa jira. Kanaaf qonnaan bultoonni keenya goyyoonfamanii daldalaa fi waan garaagaraan qawwee gurguruu dhaabuu danda'uu qabu. Qawween arra birrii 100,000 birrii 80,000 kilaashiin gurguramaa jiru kun deebi'ee bitamuu hin danda'amu. Qawwee kee dhabdechaan lafa kee dhabdechaadha. Qawween guyyaa guyyaatti Oromiyaa keessaa bitamee paartiin Amaaraa Oromiyaa keessaatii namoota ergee qawwee bitee Amaaratti fe'amaa jira. Qawween Oromiyaa keessa jiru. Naannoo Finfinneetti qawween bitamaa jira. Finfinneetti galaa jira. Finfinnee keessa immoo eenyu jira eenyutu dhachaa jira. Hin beekna tokko tokkoon. Qawween baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru bitamee Amaaratti fe'amaa jira. Eenyutu hiikkachaa jira eenyutu dhachaa jira. Maaliif deema wanti kun Oromoo irratti? Maaliif ta'a?
Kuni taa'uuf hin taa'u, kun waan salphinaati, kun waan xinneenyaati, kun waan nu garboomsaati. Oromoon dammaquu danda'uu qaba. Oromoon qawweesaa gurguruu hin qabu. Tasabbaa tasaa qotee bulaa keenya goyyomsanii birii 3 fi birii 5 fi birii 50 lafa naannoo Finfinneetii irraa bitanii fixanii macheessanii lafa irraa bitanii fixanii arra dubbii kanaaf saaxilamne. Ammas dubbiin gurgurtaa qawwee kun kanaaf nu saaxilte jechaadha. Qeeqaa nama tokko irra hin jiru. Abiyyiinis qeeqaa hin jirru, Lammaas qeeqaa hin jirru. Akka danda'anitti adeemanii ofiyyuu burjaajaanii waan qabatan wallaalanii birratanii amaarri dhuftee manatti isaan galtee akkana birratanii akkanatti Oromoodhaaf kan furmaata ta'uu danda'u qeerroo Oromootiif uummata Oromoo qofaadha. Kanaaf ijaaramuun barbaachisaadha. Jabaachuun barbaachisaadha. Mirga abbaa biyyummaa eeggachuudhaaf falmachuun barbaachisaadha. Kanan ta'u taanaan we can't survive. Survive gochuu hin dandeenyu. Never ever. Gochuu hin dandeenyu jechaadha. Okay. Inni itti aanu qabxiin kun 5ffaan mootummaan kan Oromoon isin filatee Oromoon isin muddatee bakka sana isin kaa'ate akkasin mirga Oromoo kabachiistaniif akkasin mirga afaan Oromoo kabachiistaniif akkasin uummata Oromoo akka nagaan ba'ee nagaan galuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti uummanni Oromoo kabajamee hin beeku akka tuffatametti jiraachaa ture akka uummatni Oromoo kabajamee lafa isaarra jiraachuu danda'uuf kan Oromoon isin filate. Gochaan jirtan. Watta ka gochaan jirtan. Gochuurra darbitanii Oromoo akka inni mirga isaa illee kabachiifanneef dhiisa nasii godha jettanii Oromoo gadi qabaa jirtu. Gochaan jirtan waan tokko. Yoo Oromoof waa gochuullee dadhabdan qawwee Oromootti bobbaasaa jirtan kan Oromoo irra dachaasaa. Oromoon cabuun isin cabuudha. Jaalmarroon ajjeefamuun borganama Lammaan ajjeefamuudha. Borganama Abiyyi ajjeefamuudha. Beekaa kana. Golichi Dengee Boorana keessa ajjeefamuun borganama Lammaan ajjeefamuudha. Borganama Abiyyi ajjeefamuudha. Kana beekaa. Diinni keessan Finfinnee galee isin ammayyuu Oromoo Booranaa fi Oromoo Wallaggaatti waraana bobbaasaa jirtu. Maali ribaa yoon dammaqtu ijoolleen keenya? Yoom kaatu ribaa? Aga yoomitti? Jaarsummaa jettanii tolee jaarsummaa hidhee kaan waraana hiikkatee isin galee. Isin gallaan uumaan jirtan ngoone waan takka yoo jaarsummaa fashaleesse alamuusimee qobaatti waan godhuun qabu komitee koree sana walii galadha kan waan hunda jeeqaa yeroo jechaadha. Fi mootummaa sana walii galee jechaadha. Kanaaf yoo Oromoodhaaf waa gochuu dadhabdan yoo magaalaa Finfinnee keessatti uummata kan ofirraa deebisuu dadhabdan qeerroo ina cuucina qawwee keessan qeerroo irraa achi galagalchaa qeerroonuu isiniif furmaata. Ilaa kuni waan dhugaati. Qeerroonuu isiniif furmaata qawwee keessan qeerroo irraa achi galagalchaa. Waan jibbaataa Oromoon waliigalli xiqqaaf guddaan qallaaf furdaan jaarsaaf jaartiin qeerroof qarreen bakka jaarsummaatti qawween dhukaasanaa bakka qawweetti immoo jaarsummaan taa'inaa kan Oromoo nyaate magaaziin Oromoo kanadha. Oromoon bakka qawween dhukaa jirutti bakka boombiin darbamaa jirutti jaarsummaa si haaman akkamitti jaarsummaa teessa bakka boombiin darbamaa jirutti danda'ama? Hin danda'amu. Kanumaan gubachaa as geenye. Kanumaan gubachaa as geenye jechaadha. Kanumadha waan baay'ee dubbachuu hin barbaadu dubbachuufis hin turre garuu wanti ilaalaa jiru kun akkan dubbadhu nagoonaan hin dubbadhe qabxilee kana 5 Oromoo kamiyyuu walii galcheedhee tayyaadha. Yoo dandeessan sheerii godhaatii uummata qaqqabsiisaan jedha. Oromoodhaaf nagaa biyya Oromootiif nageenya qabeenyi abbaa keenya dacheen abbaa keenya kan nuti irraa godaannee Oromoo irratti bashannanu odoo hin taane kan nutis hirmaataaf gumaata dachee kanarraa qabna jennee biyya keenya irra jiraannu rabbiin waa godhuun isiniin jedha.
shimala koma lo shimale amuka murti sera achana loli sirane shimala koma lo shimale amuka murti sera achana loli sirane shimala koma lo yusalale rantina timar shimala koma lo bichila fadira jaldu tilaf shimala koma lo wali sofa maya hinchin shimala koma mandif jambido londina honku shimala koma vitamina ref shino violota shimala koma asabot machar afgara mulata shimala koma bale agar pan adabatis go shimala koma shashamande argentina honku shimala koma chukute chobi dikof matako shimala koma indokachi sirandina honku shimala koma Shimalaya mukamuti sera achana loli sirane shimala koma Shimalaya mukamuti sera achana loli sirane Warega mesanye gota biya abbas abjere timale oromi abje chabayen Okay. Galatoma hundi keessan yuu deebana qabxilee kana shanan please share godha qabxilee nama dubbadhe kana shanan share godha qabxileen kun shanan lolli finfinnee keessa inni tokkoffaa lolli finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru Oromoon ja'an jaawii Gojjam keessa waan jiraniif finfinnee keessaatii bee lolli kun Gojjamitti deebi'uu qaba yoo nuti lola kana Gojjamitti deebisne ummatni kun finfinneen kan keenya jechuu dhiisee Gojjam kan keenya akka jedhuuf lola finfinnee keessa jiru kana Gojjamitti deebisuu qabna. Laallibalaan kan keenya maaliin kan keenya jennee lola sana Gojjamitti deebisuu qabna kan jedhudha. Inni lammaffaan namoonni afaan Amaaraatiin miidiyaa irratti dubbattanii Oromoo gargar caccabsaa turtanii fi afaan Amaaraatiin dubbattanii diinaaf afaanii kaa turtan ammarraa kaasaa yoo Rabbiin sodaattan afaan Oromootiin dubbadhaa afaan Oromoo wal qeeqaa afaan Oromoo wal gorsa kan jedhudha. Inni sadaffaan namni kamiyyuu naannoo isaatti waraana jabaa ta'e waraana survive gochuu danda'u naannoo isaatti ijaarrachuu qaba. Inni arfaffaan mootummaan amma jiru kun yoo dhuguma dhiiga uummata Oromootiin ijaarame ta'e waraana daangaa Wallaggaa fi daangaa Booranaatti gadi bobbaasee uummata keenyattiin fixaa jiru kana naannoo giddugaleessaatti ol deebisee baankii Oromiyaa fi qabeenya Oromiyaa guyyaa guyyaatti barbadaa jiru kana atiksu kan jedhudha. Inni shanaffaan qawween Oromiyaa keessatti gurguramaa jiru bor kan ijoollee keenya ajjeesuuf nu ajjeesu maatii keenya mancaasuuf dachee keenya nurraati saamsisu waan ta'eef qawween qotee bulaa Oromoo irraati shiraan goyyomsaadhaan fuudhamee gurguramaa jiru birrii 50,000 100,000 qawween gurguramaa jiru kun uummata Oromootiif ibsamee dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Galatoomaa nagayaan naa jiraadhaa. Yoo adakko kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif qooda.